Kun Radio Nuran Hudati. Radio Nuran Huda sagalee ummata bal'aati. Nuran Hudaan suura qalbii musliimaati. Nuran Hudaa. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جتن كبجمتوتا دقيفتوتا راديو نور الهدى. الحمد لله كركارس ربي قداتين سجنتا قويا كنسا كبني لهاني جر قبيين سجنتا رأكيسة سنف دي سنو قبي قاتشن إسلاما جارمي ولتيتي في برنوتا كيدا كل كلوتي جل كبرتي أريفنو بلان لقيسوني كلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن كبجمتو توردفتو تميديا نور الهدى وديفنو جون دقدمي شنبركم لما في دقدما سندقي سفنا وديفنو قيار راكن سنيف ديسو أنا أبو بلال حسيني مجلسني ولي قلا مقالا فنفني كوري وجيرا وچيفتو من دانا كان كفلمني مرتيسي وقنتو تمجلس مقالا فنفني كيسا نموني تكما حواسا مسلما ديقو في أكوجيني نجتمني قفتيسون جاكو فلكاني من دافر أتنجراتو ديبسمي مجلسني مقالا فنفني بسا قيالا مدورا باسين أمانا أمتا الرائتي كنمي قلمان باسو فركتشا جراتوس بيكسيسي حالما كانان بلچينسي فاينانسي مجلسي چانگوغي ينقرتمي بوان أرگمي لحاتي رقاسي فمي وجدت سينا موتي قبيني حواسا مسلما قساسا موانين قبنيف من دانو جيرا وچيستو من مريد موت إسلاما مقالي چافكا انكفلمني كمرتيسي تهو قبا فمي مسينسو توجيرا وچيفتو من مريد چاجدو مراسني مرتيچا مرمون غرواجر بلچينسا في نگينيا مقالي چارت دقون پرزدانتی مجلس مقالا فنفنی کنتان شیخ سلطان حاجی امان الرتی مننا دیسو دیفنون نیادیسا kan mordofuun Sheekh Sultaan waamamanii kan qorataman yoo ta'u deebisaa kennaniin namoota kana jidduu namni jaa tokkotti dalagaa malee birriin 27 kafalamuuf jiraatuu fi qabeenya hawaasa muslimaa qisaasamaa jiru kana dhaabsisuuf tarkaanfii kan akka fudhatan hubachiisanii jiru. Hooggantoonni waajjira nageenyaas tarkaanfiin fudhatame sirrii ta'uu fi rakkoo jidduu isaanii jiru mariin akka hiikan himuun kan adda bayan ta'uu gabaafame. odeeffannoo biraatiin ammoo majlisni federaalaa kamiisaa irratti walgahii ariifachiisaa waamuu dhagahame. haa ta'u malee majlisni magaalaa Finfinnee gama isaatiin walgahicha irratti ulamaa'onni 26 ummataan naannolee hundarraa bakka buufaman akka argamuu qaban jechuun ejjennoo isaa ibsatu odeeffannoon ni addeessa. boordiin filannoo biyyaalessaa gaafii manni maree naannoo Tigraay filannoo gaggeessuuf dhiheesse kan hin fudhanne ta'uu beeksise. boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa gaafii manni maree naannoo Tigraay filannoo gaggeessuuf boordicha akka raawwachiisuuf dhiheesse ilaalchisee ibsa baaseen manni maree naannoo Tigraay filannoo marsaa jaaffaa gaggeessuuf murtoo dabarseen akkaataa heera mootummaa federaalaa Itoophiyaatti boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa murticha fudhachuun filannoo akka raawwachiisuuf filannicha gaggeessuuf ammoo humna namaa fi loojistiksii barbaachisu akka qopheessuu fi akkasumas murtii isaa mana marichaaf akka beeksisu kan gaafatee ture ta'uu ibse. boordichi ibsa isaa kanaan sadarkaa federaalaattis ta'ee naannootti aangoon filannoo raawwachiisuu kan boordii filannoo biyyaalessaa qofa ta'uu heera mootummaa keeyyata 102 fi muraa tokko jalatti akka tumame ibsuun haaluma kanaan boordichi filannoo raawwachiisuuf qophii barbaachisu gaggeessaa osoo jiru sababa weerara vaayirasii koronaatiin qophiin godhamaa ture gufachuu beeksise. kanuma hordofuun boordichi haala weerara vaayirasichaa gamaaggamuun qaama dhimmi ilaalu waliin erga irratti mari'atee booda filannoo biyyaalessaa jaaffaan karoora yeroo qabamee turetti raawwachiisuun akka hin danda'amne murtii kanatti kenname ta'uu ibsi boordichaa kun ni addeessa. murtii kanas mana maree bakka bu'oota ummataaf akka dhiyeesse manni marichaas gaaffii dhiyaatee fudhachuun hiikaan heeraa akka itti kennamu eega murteessee booda manni maree federeeshiniitis murtii waxabajjii 3/2012 dabarseen sababa weerara vaayirasii koronaatiin filannoo gaggeessuu waan hin danda'amneef manneen maree federaalaa fi naannolee hojii isaanii akka itti fufan murteessee jira jedhe. haaluma kanaan filannoon biyyaalessaa jaaffaan sababa weeraraatiin dheerate haalli jiru qoratamee filannoo gaggeessuun akka danda'amu hanga mirkanaa'utti boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa naannoo biyyattii kamittuu filannoo hin gaggeessu. manni maree naannoo Tigraay naannichatti filannoo marsaa jaaffaa gaggeessuuf murteen dabarsee fi boordichi murticha fudhachuun raawwachiisuu qaba jechuun gaaffiin dhiyeesse bu'uura seeraa kan hin qabne waan ta'eef fudhatama hin qabu jedhe.
lammiileen Itiyoophiyaa Saawuditti hidhaman rakkachuu himan. Mootummaan Saawudii sababa dhukkuba vaayirasii koronaa ji'oota muraasa dura lammiilee biyyoota garaagaraa hayyama jireenyaa hin qabne biyya isaaniitti kan deebisu ta'uu ibsee ture. Kanuma hordofuun magaalota biyyattii garaagaraatti Itiyoophiyaanonni hedduun qabamanii mana hidhaatti dararamaa jiraachuu dhagahame. Akka namni Saawudii magaalaa Riyaad irraa dubbisne tokko ibsetti tarkaanfiin kun Saawudii magaalota hunda keessatti fudhatamaa jira. Garuu duraan nama hayyama jireenyaa hin qabne qofa irratti tarkaanfiin fudhatamaa kan ture ta'us amma ammoo nama lammii Itiyoophiyaa waraqaa hayyama jireenyaa qabuu fi hin qabnes daandii irratti yoo argame qabamee mana hidhaatti kan darbamu ta'uu hime. Itti da'uun namni kun duraan namoota waraqaa hayyama jireenyaa hin qabne qabanii biyyatti deebisuun baratamaadha. Haa ta'u malee kan ammaa kun adda. Amma sababa kanaan manneen hidhaa gurguddoon magaalaa Riyaad keessatti argaman guutamanii namoonni hedduun alatti hidhamaa jiran jedhe. Hidhamtoonni hedduun haala fayyaa isaaniitiif yaaddisaa ta'e keessa jiraachuu ibse. Lammiileen kunniin sababa mootummaan Itiyoophiyaa dhimma isaanii lafarraa harkisee biyyatti isaan deebisuu dagateef manneen hidhaa kana keessa tursiifamaa jiraachuus dubbatan. Odeeffannoo wal fakkaatuun lammiileen Itiyoophiyaa ji'oota 3 dura biyya Yemen keessaa mootummaa Yemeniin magaalota Algaar, Sa'aadaa fi Atiik keessaa baafamanii daangaratti facaafamanii Saawudii mana hidhaa Jiizaan keessatti rakkoo cimaaf saaxilamaa jiraachuu gabaafame. Baqattoonni kunneen gaafa daangaa Saawudii irratti poolisoota Saawudiitiin to'ataman namoonni muraasni akka ajjeefamanii fi namoonni gariin madaa'anii namoonni hedduun immoo saamamuu dubbatu. Warreen to'ataman yeroo ammaa mana hidhaa Jiizaan keessatti argaman. Hidhamtoonni mana hidhaa Jiizaan keessatti argaman gara namoota 4,000tti kan tilmaamaman yoo ta'u mana tokko keessa namoota 380 hanga 400 akka guramanis odeeffannoon arganne ni addeessa. Lammiileen kunneen mana hidhaa kana keessatti rakkoo midhaan nyaataa, bishaan dhugaatii fi dhibee adda addaatiif saaxilamaa kan jiran yommuu ta'u, ho'a dandamachuu dadhabuun namoonni sammuun isaanii tuqamee fi qaamni isaanii laamsha'ee dhaabbachuu hin dandeenye hedduun jiraachuu addeessanii jiru. Lammiileen kun yeroo garaagaraatti mootummaan Itiyoophiyaa dirmatee fi karaa imbaasii Itiyoophiyaa Saawuditti argamuun akka gara biyya isaanii deebisuu iyyatanis hanga ammaatti qaamni isaaniif dirmate kan hin jirre ta'uu himan. Sirni hajjii bara kanaa namoota Saawudii keessatti argaman muraasa qofaaf kan hayyamamu ta'uu ibsame. Ministeerri hajjii fi umraa Saawudii ibsa dheengadda sirna hajjii bara 1441 ilaalchisee baaseen sababa weerara dhibee vaayirasii koronaatiin namoota biyyattiitti argaman muraasa qofaaf kan hayyamame ta'uu fi akkasumas lammiilee biyyoota addunyaa kan biroo irraa dhufan kan hin keessummeessine ta'uu beeksise. Itti dabaluunis murtiin kun rakkoo dhibeen kun yeroo ammaa ilma namaa irraan gahaa jiruu fi barsiisa islaamummaa bu'uura godhatuun kan kenname ta'uu ibse. Guutuu addunyaa irraa waggaa waggaan musliimoonni miiliyoona 2 ol sirna hajjii raawwatuuf gara Saawudii kan imalan ta'uun ni beekama. Haa ta'u malee waggaa kanaaf Saawudiin imaltoota kanarraa sababa COVID-19 balbala cufattee jirti. Akka ministeerri hajjii fi umraa Saawudii ibsa wixata dabre miidiyaaleef kenne irratti mootummaan lakkoofsa hujjaajota baranaa irratti qorannoo godhaa jira. Hanga ammaatti ifatti hin murteeffamne, haa ta'u malee namoota 1,000 yookaan ammoo sanii gad ta'uu mala jedhe. Ministeerri fayyaa Saawudii Tawfiq Arraabi immoo gama isaatiin namoonni hayyamameef kunis magaalaa kabajamtuu Makkaa gahuun dura qorannoon COVID-19 ni godhamaaf. Eega hajjanii boodas guyyoota 14f namarraa addatti of baasanii akka turan dirqisiifaman jedhe. Akkasumas namoota umriin isaanii 65 ol ta'ee fi dhibee waaraa hamaa qabaniif hin hayyamamu jedhe. Guutuu addunyaa keessatti lakkoofsi namoota dhibee vaayirasii koronaa irraa fayyanii miiliyoona 5,200 dabre. Weerarri vaayirasii koronaa ammas addunyaa keessatti saffisaan kan tamsa'aa jiru ta'us lakkoofsi namoota vaayirasii kanarraa fayyaniitis dabalaa jira. Haaluma kanaan hanga guyyaa har'aatti lakkoofsi namoota fayyanii miiliyoona 5,200 kan gahe yoo ta'u, gama biraatiin ammoo lakkoofsi namoota haaraatti vaayirasichaan qabamaniitis biyyoota hedduu keessatti dabalaa jira. Haaluma kanaan Ameerikaa keessatti yeroo jalqabaatiif guyyaa tokkotti vaayirasichi namoota 38,386 irratti argamuu gabaafame. Haaluma wal fakkaatuun Biraazilii fi Indiyaa keessatti wal duraa duubaan guyyaa tokkotti namoota 41,000 fi 17,000 irratti kan argame ta'uu odeeffannoon ni addeessa. Walumaa galatti guutuu addunyaa keessatti hanga ammaatti lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii miiliyoona 9,500 kan dabre yoo ta'u, lakkoofsi namoota sababa dhibee kanaatiin du'anii ammoo 400,000 fi 85,600 dabree jira. Itiyoophiyaa keessattis lakkoofsi namoota vaayirasii koronaatiin qabamanii 5,000 dabree jira. Egaan kabajamtoota hordoftoota miidiyaa Nuural Hudaa odeeffannoon guyyaa har'aatiif qabannee dhiyaanne kanumaa qophiilee hafan wajjin turtii gaarii qabaadhaa. Wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu.
hayyee buleessa keenya Abulaal odeeffannoo nuuf dhiyeessiteef galatoomne. Rabbiin sirraa jaalatu. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya amma gama jaarmee bultii Islaamaatti ceena. Iyyannoo alhada dabre dhiyaateef muftii sheekni keenya Dr. Lawal Islaam nuuf dhiyeessan akka itti aanutti isiniif dhiyeessina. Daddacha jaalalaa daddacha jaalalaa daddacha jaalalaa Daddacha jaalalaa daddacha jaalalaa daddacha jaalalaa warra dhugaan wal jaalatu warra karaa halaalaatiin walitti hidhamee bultii jaarrate warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata. himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun daddacha irratti dhihaatanii jiru. Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla. Daddacha jaalalaa Iyyannoo jaalalaa qilleensi jaalalaa bubbisee halaala qilleensi jaalalaa bubbisee ilaala. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أبلون دقيفتو هردوفوتا تي في نور الهدى جالتوتا بروغراما ددت جاللا ورين إينا إرغتن خرا بروغراما خانا وان هم بين براتشوف تأسين الرأي رتقوت تشوف وان ما إسين التأدبا فتشوف خان هرلكني قويا هركا أدر خاجتني ديبي إيغاتا جرتن ديبي سان ديبيين غافليتن تيسني خنو أكا أرما قديتي غرغار سربيتين ما جاوب بليخ إيسخيني خوني تدراتي إفلين يوجي مكا هما ركنا ميتي قروا أن الموك أبتها غرتي بيكينياتي انت لا كان جالت لدوبة أكما ربين قرد جالتت انت لا تنفور أجيتين بؤورا بقعي فتلي أكسمت دوبة وان برباتيسو ريبا إيس قولي إسي لالو دان إسي دوبا اللي قراتو دان خراهم دان إيغاناتاتين بودت أما إسي تنا منانجياتشو لاف أكغارتين تتافا جير أكما إسمو بيتنتي فوني خوني أمري لافتو ميتي يوني في فوني خون بؤرسات ولي واني بودان بلتي رزقي إلمانيتي سلافتو أمو بؤري جلاخو يوبدي واني نماتلو هنجرو تناف جيتشا واني إيانا إرقدف مي وانين أني قارد تبي خطول همتو تهم بلا واني أني تقمدا جرو إرو تهو بلا تنافو أكا شريان إسلام ما جتوتي انت لا أكنين فولوك أبا مالين قلتشوك أبا مالين سنرتي ديموك أبا وان إسن أمسنار أمتنتي أن قلوتي يهي كديتين قوبدان اتسفري أكا غارتي هدديك أني الرخايات ديماني مي دامس خيسنين ندك أبا أبليس خينيون يا أبليس خينيا تدراتي ونسنجن ربين فوق سجالة تيسي وان ربين نؤمي في ربي خي يقبرو nyaadhee dhugee udaanii ficcaanee jiraachuudha miti akka abbaan kanku haadhatiyya fuudhetti anis fuudhee ilmoo ofirraa hambisuun qaba jechuutti yaaduun kan kee ta duraati fuudha kanaaniin hamtuurraa if eegee isiillee eegantaa takka jettee yaaduu keetiif rabbii kee galatoonfadhu rabbii kan kee karaa faaga kanarra si kaayee galatoonfadhu maaliif irra hedduun nama dhiiraa fi dhalattis hedduu wani gartee itti dagamu قراتي في تقدي من جاري مكينا بيتي وانا كنا قدي وانا كنا تهي اكاسيتين فورجا خندوتي دودك ابتي جلديمتو اني دو ادرا ديما اسين جلديمتي وامبوري سمودتاهم بيخو ربي تقيت شمالي الرهدون نما خران دقما اتمو جرمتي ونين ايقلون فورتهودا قبديتي لفاق انكي ودورتي اكاونتي هدومي فتاي يادين وتدراتي ورغرتي رب إفكادف وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله ور رب جئسني رب سياغو لدوبة أبلون وني ولي إفسن وليادة هي غافتا سين درسيني فوق جتشون المنا ما تركو حرارة ألبا فتشو جتشوميتي فإنا قوتتشو جتشوميتي بشانو مفراغن نقو جتشوميتي مالفين فوقا خندورا وني ربي خراغ وليه مالف شنين المونا ما الدنيا رتك جراتوش
odoo ilmi namaa kun akkuma rabbiin gaafa dura aadam uumetti namni jiraate haa jiraachuu baate ilmoon namaan argamtu eessarraa argamte dhalaarraa jechuudha. Intalti dhalaa yoon heerumne gurbaa yoon fuune shanyiin namaa eessarraa uumamti. Dura shanyii namaa jiraachisuu kana jecha rabbiin addunyaa tanarratti khaliifaa na godhe jechuuf itti amanu dhaggeeffadhaa obboleeyyan. Lammeessaa rabbiin wanni nu dachee irratti hin uumeef samii keessaa maleeka qaba. Dachee irratti immoo jinnii fi ilma namaatii jira. Wanni rabbiin uumeef rabbii keenya tokko cumsu isa abbadu. Tasadeessaadhaa ani kuni addunyaa irratti jiraachuudhaaf akka haati teenya haawaan abbaa keenya booharsitetti anis intala na booharsitu qabaachuun qabatti ilmi namaa beekuudha qaba. Duuba tanaaf jecha isii isa booharsitu godhachuudhaaf maaltu isaanirra jira isarrattis isiirrattis gurbaan hoggantala takka laallachuu deemu laal sabummaa shanyummaa gandummaa gosummaa jilbummaa dheerina qalloo yahuula konkona karru waan ilmoon namaa intala dhalaarraa gartee barbaadu diimina wama fedhe haa ta'u dubbiin bakka tanaa miidhuuba bareedinni sinaf rabbii waliin namaa kennu ni'ma wanni waa hunda dura laaluu qabdu yaa gabacha rabbi ati kafuudhaa deemu intala tanaa lalal shanyiin isiin irraa dhalatte gosa jechuu kiyyaami bar haadha abbaa akkamii tarka lammeessaa warri diin qabuu lama sadeessaa warri qabaa haadha abbaan qabaatanii isiin tuni jallachuun mala namoo akkam saahibdiin waan akkamii isii tana firraa qo'achu isiin tun shanyii bar isii tana facaasuu jiraattati nisaa'ukum harsun lakum jarabbin dhalaan ooyiruudha shanyii midhaan bareedaa firii bareedduu naa dhaltu yoo feete akka ummanni keenya boqqolloo bareedduu keessaa filanii huuna wixina yookiin ukaatii fannisanitti intala takka tiifamtee jirtu takka barbaaddee isii sanirra lafa dha'uun sirratti haa jiraattu diinsiidhaa filachuun sirratti haa jiraattu diinii fi bareedina waliin barbaaddachuun ni'ma ammoo intala waa shan qabdu yoo barbaadde waan gartee bakka san guuta tadir rabbii beektu ta rabbii tokkichaaf adda lafa keeysu ta gorsa nabi muhammad dhageessu ta jaarsa jaalattu ta isa dargatteeyse isa booharsitee wajjin nyaatallee afaan walii kaayanii ilmaan rabbiin isiif kennu ilmoo lafa keeysu ta lilmeen diranni takiniinan fudhanne ganamarraa bu'ura kanarratti lafa kaayachuun sirratti haa jiraattu kana booda maaltu dhufare akkuma ja'anittu ilmoon buutii dhayi akkuma ja'anitti yoo isin toltan isin lachuu toltan wanni isin lamaan jidduu bahu waan nama gammachiisu ta rabbii tolu ta ummata hawaasaaf toltu ta lubbuu fi toltu namni ofii tole namaa tola durachiin dura rabbiif tola wanni isin gartee argatan duuba waan akkasii isin jidduu dhufa tanaafuu isii tana gartee filachuun akkuma nabiin keenya dhaamsanuu dhaametti yaa ma'ashara shabaab tazawwajuu fa innii mukaafirun bikumul umam yaa shamarran yaa dardarooti heeruma jirjira fuudha jirjira jibar nabiin keenya qaxaroon kennineefi dhaqawadhaa umrii tana guyyaa duuti dhuftun beeytani namni ganamaa yeroon fuudhuu qabu yeroo areehanii qaba yeroo dheeysanii fiiganii dheeysanii bahan kanatti wanni ilmoo humna qabduun voltii 200 sii qabu dhaltu ilmoon gartee yeroo sanii ilmoo fayyaati jechuudha tanaaf jecha nabi rabbii duuba hoggaanii fi dhaamsanuu dhaamu maal jedhe alayhi salaatu wassalaam تنكح المرأة ل4 عادت علمنا ما إن ثلاثة وقفوا فلي وعفر لك وتجي أسين شنيدا أسين بريدنا أسين كبينا أسين مالي قال لك وجدوبا خنا خيسا وننا من فلتوك أبو مال فاظفر بذات الدين انت لا أدرسي ربي فلفا خيسو تيور نبي محمد أكنج أن تولي مربا جت نبي محمد دقيسو تأبا منا قالي ساقوتي برقتيسو توار ربين يصير زكي أمام فتي الحمد لله يتهرمنا ترقتيسو تهوغانيا تنيا تولي أبا مناتي فأفان كيسو توغا إني يادك أبو هركر رخيسي مال تاتي يدي فول إسا خيسا لالتي ونقول رخيسو تكنا تنقرتي فول درت ربي خلتني أكم ربي نودام سنودامت والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين
ودون فون انت لا تكاسيتي اسلام ربي نودام دور استخاره صلاه لربي مريتا انت لا جالت شومتي انت لا جالنن دور ربي مريتا لم تقدر يا ربي خي انت جيت يو الدنيا في اخره تلتنا اباتك سناتي صلاه ركعه مسالاتي هلكن ختام بربادد واستخارات جرت خيس اللهم اني استخيرك واستقدرك بقدرتك بكسن جت الدبين اتش خيست يا ربي انت لتنا تمك انسي دائف تولا دعي خيس مقادري جالت لنا جالت يو خيرنا قبات الدنيا في اخرتي دفي وللنفتي يو اسم الدنيا في اخرتي استلتنا قبات الدفي وللنفتي يا ربي انت جيت يو تلتنا قبات الدنيا في اخرتي يا رب نجد دلا يا خاي ادان نولتي يسيد افز باسي كان بركان نتبفاقين قدان نطير رانفني تناس دبلتي دلقون سرتي هاجراتو إن شاء الله تعالى ربك أبد سنهم بيسو سنجل دوبا قافين هدي سادة عكيت يا أبليين كيمي قافي أبليتي تيني تنادقي فدا بكجر تنيت إرافي دالادا أبليتين تينيتون عكيتنا في أبا منخي أيقا ربي وليتنو في دي أمتا خودن الله أكبر الله أكبر أمتا خورنان كان خيستي الموتا كان أركن يتي أبو ربي نسيهافر دوبا بكان دك إني سنقبو بكا والأنسا تشوف دك إيتي ما يرد هوسبيتال للين ركون تيتي إلمون أركتون أنجال الله أكبر أن الموغا بكا تنتي دوبا أبا مناخي يرتيخ إلموسا أركو داف واني والرسان دي سالكني قويا أما اللي وان أركني تلا في إيران إسا غافير تقودي سليف واني ما شريك كان سات أفتي إلمو هركك أبتي ديمو في قلبي جبين أرجي أكم جت هذا مناخيا في الرافو جين نقافتي أكستين أبو الربي خيا أزلين نتفدي فكاتي فوق نجيدين هيا مقول يفدوبا فدي ربيتين خديران سابا لو دا ربين توكيتي غربا خنا دوبا علمو لما خنيفي قمتيس قرو يتغى أما ركون تنتو أبان من خياكم خلين أكان جالت خنا جالتو خان أمتا خود أولين دبرسين خانين تكا فولان بلال الموك أباجنا وجارسي خيقوني المونا الرانك أبو جي إسان شكين نجيب باجي تكان شكين تكات تنجيجير من مال فدانيات الرا لغات الرا أفت الرا جئ إرينة كل راكنا إنك أبو فولا ساخي سلالي الرب يقوم قاف ربين قرت إسافر المو إساف كن نتي جيجير مو إيغالي فولا قورو إرقي eegale haasawoo bareedaana wajjin gattaa'ee haasawoo dhiise waan nama rifachiisu irraa jette obbaleettiin tuni salaata ishaa'ii booda mana dhufaa jette sanuu gammachuun qabdu halkan mana bule halkan inni bulu kunu torbaanitti guyyaa lama jette kaduratti guyyaa tokko tokko nu jidduu deemu booda maal godhe torbaani guyyaa lama naa dhufu eegale jette guyyaa laman kanaa salaata ishaa'ii booda dhufaa halkan bule جانا مقالة فاقي صلاة فجري قبها نتن ديب وجدت لكن فدا وبلون أما قابا كثنا خيس اتمالتنا مولتي أبا منا خنكوتي ركور ربي باسي ilmoo kannan tuni mashina jechuudhaaf natti jibbuu natti jijjiiramuu eegale malli xiyya maali wanni qalbii na cabse tokko ilmoo dhabu abbaan manaa natti jijjiiramu sadeessa yoon arrantana هيخ من نهيخ جئين يون تك هيخ من نلال هنجر خراخانين أكان دقتي حديثة إن تلتقى لا تكيون بجارسان نهيخ جدت جنة صوفتو يجو الآن دقي دوبة نابجتشا يا دكاناتو قرتي سموتي ينج اينا قرقل چيدة تجيرا ميوان قرتي إيمان خي نبوتو وانم برو اللي تملكاو تكناهي مادا جدتي أبليتين تي يا أبلوان كان كونمني قرتي فيه ينا أبليتي تناد أجيسا ilmoo waa harka gartee khabiiraatii fi harka doktora hin jirtu ilmoon harka rabbii jirti seenaa hedduu keessatti dhageessan jaartiin abbaa keenya abbaa tawhiidaa nabiyyallaa ibraahim takka amata meeqatti argatte zakariyaa meeqatti argatte akkuma addunyaa tanarratti illee dhageessan intala jaartaa wajjin ama 20 jiraate ta ama 30 jiraate ta amata umriin sidaa ama 50 meeqaa rabbiin addunyaa tanarratti kennaaf duuba ilmi namaa ما خلاص بشان كيسلال لي أتنا مدانو مجتش مرتي خنون يادو مسمو خسات سيخن نمري دكتوري
ربي وجي مريكا قبل بيقي هو دكتورك كان سينجو هل اتخذت عند الرحمن عهدا وجين ربي وجي مريك أبده وجين دوبة نافجت يا أبليتي تينيا تدراتي والنجنو أكما ورم فكاتا خيدرا سيقلي هنالك دعا زكريا ربه جبر قافوا السيني مريم إسي محراب خيست أشيتات ميرانيات تؤركي يرون تنبونا رزقين زعاتنا انجرتو واني كنابو غنم الانجرو اي سما دفتي أشيتاتنا أركت جين لا الهركة والقبضة سمد من عند الله جتين الله أكبر رب الراكم السيد فيهن جن الإيمان إسا بكتنة نمتشخو مال دلقري إفكيك ربين انت لتنبونا آراخ نخيستي أشيتاتي مرا إساف إسفكين تمسجين مخيستي ستن أنا أمرينتي يا أرام السقلتني وهي المونا خنو دنباجي ربي خلت هنالك دعا زكريا ربا بكتنا اتخرى ربي دي يا خي رخين نمني برتوان أرقم الراقر سفر الجوغالي أكسد دوبا غاف ربي ساخدته فاستجاب الله لا هو قمسان كيستي أركت من دي بسان قدمتي في أركت مجال لي مكاسي بافني جي ربي الله الأدون أركتين سيخيني نجين يا ربي أنا أمرينتي هنغنا خجارتين دي عمري هنغنا ساعتنا بودن الله ميمي لكيتو متوكو أكاد إلمو أركد يا ربي أكاد لبوتي يتنا أبدتيسو أكاد غرتي إلمو دبان الدنيا رانديني نمتكو خدو عينا قد خنا دالو تكو أكاد أركمو مين أرقد جيتو أكاد اتأمنو يا ربي خيانا غرسي سجين بوياسة دي نما دبسو ندن سجين نمسي ما دبسا أيمان عيدا جين قاف ملكيتا كستاتي بودا جاتين تي الموسي أكابت تي بيكر جين ربي دوبا ربي نموتا كانت فوره دنديسي ذات ربي سينها ركبو ربي إلمان قرتي أتي في الرائف قبان قبني سيها خنو قال الرئيس إلى الرئيس إلمان ذرية صالحة ورا ربي يفتلو نبي يفتلو دين يفتلو ربي سيها خن أمو جتش خيتيف جتش قرتي يون أرانتنا هي خميمة نديريف نمنا فوق هنجرو جتشوخي جتش ربي نجيبو دبتي ده في ركالة مسالاتي ربي خي أرارا مخطو توبا قرار ربي خي ديبي مالك يا عبلي انت لا سجالتو بريدنان تل الدنيا تنشوف سجالتو وجن لا خيسا عائشة بنت أبي بكر الصديق أما سجلي فور أنا بينك تورا أما تشن جارتني جهدو تجرخين إسي أما تاخد السجلي نبينك جبر آخر بي انت لا تكو جولي سكندري تبر إسي سن المونر كم ندوبا أتي المودبون ورا أدابا جتشوبتي أتي غرتي المودبون بلا جدي قد أنتو لجتشوبتي أتي المودبون فدي ربي تيني ربي أكيدو لا يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير نمنكم فبركة ربيتي خفد علمون كناب جلال خفد جولي الالاتين تجابسجي خنين فد جولي ديراتين تجابسجي او يزوجهم ذكران واناثا جاب ربي خفنوا علم ديراتي في الا ولك ابناب غرلتو والقطا قطم ويجعل من يشاء عقيما درجة سديسات انما فين مشينا غوني غربا سنتلاس لا لا ويجعل من يشاء عقيما رب خفد مشينا غوني حكمة ساتي فدي الموسي خنون أتغرتي سيف خيرين قبضو سببا الموتين كرارا جلتا المو قدفتشون دنديسو المو بليستا ومفدي بوهاتو تناف ربنا أكما جنة أومي جنة عذاب أومي ورى جنة أومي ورى عذاب أومي خاني المو خني خاني في المو أوركون فإيساتي فبركا إيساتي تناف جتش مليخنا جتش ربي إرام فتي سني في اللي ربي خي أرارا مخطو دوبا دمرت نتي غرتين من ام سلاموف وبليس خين خسفون يا وبليس خين علمنا ما تكو ربنا كيون ولا تنسوا الفضل بينكم انت لا تكلل يؤدهيتي أددين تلي تلتو إسنسي وجين دبرستي الرانفتي همتو سي قفني مين انت لا أما تخلن سوى الجنجرات تفودي جتي خراسي بنت أكنيتو الرانفتة نمني أرغرتي جارتي تكا تايلمان قبدو قباتي تكمو تتك أنا نيتو قباتشن أبليسخي ينعما قد دوبر هاد
ta ilmaan qabdu sun ilmoo guddifachaa jirti karaa tokkoon xorii laguu qabdi cinqii meeqa isii mudata tan ammoo ilmoo dhabde tana rabbiin